Jabsa kaanuu fi wal jabsa bookitee kee itti dhukaasi ilaali guddaa teetiisin odaa bukkisu fayyade gaafa san oromoma kennu ammallee isuman nu gurgurataa jirre isuman nu fixaa jira achirraan gara galeetti asiin karaa sirka keessa deebi'ee gaafa gara gale keellaa akkuma jiru warasee horii irraa qalee nama irraa ari'ee maatii achitti fixee guuratee gatiin gaafatti gara galu itti bahee namni keellaa kuni Heliyoon kuni duruu fooni wanni dhufneef taasisaa loonii goga loonii sila urgee beektee otoo garaachatti dhumtee hiitee jedhee itti dirtire achitti gaggabaabsaa deemamuluu keessan deemu achumaan gara galee gaafa innas aanoleen bira taree asii walloo bulee abbulee dabbullaan gaafa inni bulee ay dhaabatanii Minilik biyya fixe Oromoo fixe amma qalaaf deema dhuma keenna haa ta'u jedhee caancuun asii walitti bahee laallatee hin galchinu jedhanii asitti gaafa laalan inni dabbulla bule nu ajjirra akkamitti nama kana arguu dandeenya jedhanii sa'a sadii yoo ga'u itti sammataa isheen nunichi abbaan tuulaa Oromoo amma yoo dhaaynu akkamitti arguu dandeenya jedhan gaarri kun amma biyyi kun hin beeku gaarri achaanu suni maraabbee jira gaarri achaanu kun immoo billayqaree jira gaara guddaa dheeraa sankoraa laalaa gaafa dheeraa maqaan itti bahe gaafa guyyaa san itti bahe amma jira yoo laalan halkan yoo itti sammatan akkamitti nu halkan yoo lollu akkamitti loluu dandeenya wanni loluu dandeenyummaa Uummatuma keenya jala jiisa uummata keenya jala jira akkamitti waraanuu dandeenyennaan atiin asii dhayxu quncee hidhadhu quncee tokkoffaa quncisi hidhadhu ka achi jiru sun yoo kee obboleessa keellee ta'e yoo quncee qabaatin Minilik maadhee dhaajanii akkanatti gaafsan ashannafanii baafan. Baafan haajaniin niitii isaatiin baafan haajaniini baafan haatan irraa booji'anii ammallee nagaarii tapoo